صلى الله عليه وسلم إن شاء الله مكان تجاه أنا جنا سنة ردا بترواري في جلادا أردولتيس kunci kanatti abbootiin alangaa abbootiin seeraa hubannoo seeraa nu kannaan jiran yeroo ammaa immoo iddoo amantiitti yeroo bakka iidaa bakka magaalaa keessatti bakka walgahii iddoo amantii dhufanii kanatti waa'ee seeraa ragaa cubbuutii irratti ragaa cubbuudhaan namoota hedduu ibsisa adeemsa qayyaamaan hidha jira ragaa cubbuutiin hidha jira hubannoon akkanaatu hin kennamne amma duratti adeemsa qayyaa waggaa 12 hidha ilmaan isaa nuti amma nyaakkeessa jira ilmaan isaa gargaaru jira gargaarsa biraatiin dhumne kanaaf maaltu kana godhe ragaa cubbuu jaaramee maallaqa fudhatee qabeenyaan maallaqa saniin abbootii seeraatii fi abbootii alangaa doomsuudhaan tokko ta'uudhaan adeemsa keessan hidhaa jiran gamma magaalaa sana keessa namoota hedduutu lafa isaanii ta'in lafa isaanii fudhachuudhaaf hubannoon akkanaa gaafa nu kennamu seerri kana jaa amantiin kiristaanaa ta islaamaa kan ragaa cubbuutii irratti sirriidha tokko hin jirtu. kanaaf iddoo amantii hundarrattu leenjii kanaa nu kennamuun gorsa kanaa nu kennamuun iddoo amantiitti nu kennamuun nuti har'a dhugumaanuu seerri tilaka akka amantiin ja'uutti ja'aa nuti har'ama jenna seerri duraan waan soobatti amanuu seene har'amoo gizee qaama seeraati irraa wanna kanaa guddaa geenyu lakka amantiin teenyaa fi seerri mootummaa gakkaa isanuu tokkotti itti amanne har'a ni gammanne ni jaalanne itti fufuu qabdan bakka hundatti itti himamuu qaba ragaan sobaa dhaabbachuu qaba haqa malee waa fudhachuun dhaabbachuu qaba akka kanaa kun itti gammanne sinirraa gammanne seera mootummaatu har'a baranne jaalanne galatooma